Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee duula qulqullinaa waqtii gannaa balfi qabeenya malee balaa miti mata duree jedhuun eegalchiisan. Duula jalqabbii qulqullinaa kana irratti Aadde Adaanech haasawaa taasisaniin safartuun magaalaa tokkoo sadarkaa idil addunyaatti dorgomaa taasisu qulqullina, miidhaginaa fi magariisummaa ta'uu himanii hojii hirmaannaa hawaasaan hojjetameenis magaalaan Finfinnee magaalota Afrikaa qulqulluu fi magariisa ta'an kurnan keessaa tokko ta'uu dandeesseetti jedhan. የአንድ ከተማ ዓለም አቀፍ መለኪያው ጽዳት፣ ውበት፣ አረንጓዴነት ነው። Safartuun magaalaa tokkoo sadarkaa idil addunyaatti dorgomaa taasisu qulqullina, miidhaginaa fi magariisummaadha. Magaalaan keenya yeroo dheeraaf kan ittiin komatamaa turte qulqulluu fi magariisa ta'uu dhabuu isheetiin ture. Yeroo dhiyaasitti garuu hojii hirmaannaa hawaasaa fi sosochii qaamolee dhimmi kun isaan ilaaluun hojjetameen Finfinneen magaalota Afrikaa qulqulluu fi magariisa ta'an kurnan keessaa tokko ta'uu dandeesseetti. Kun hojii salphaa miti. Bu'aa olaanaa yeroo gabaabaa keessatti galmeessinedha. አስሩ ጽዱ ከተሞች አንዷ ለመባል በቅታለች። Aadde Adaanechitti dabaluun qulqullinni hojii yeroo hundaa ta'uu fi lammiileen aadaa taasifatanii iddoo hundatti walqixa hojiitti akka hiikaniif qindoominaan hojjetamuu qaba jedhan. ጽዳት የዘወትር ስራ ነው። ጽዳት የየዕለት ስራ ነው። ጽዳት ባህል መሆን መቻል አለበት። Qulqullinni hojii guyyaa guyyaa fi yeroo hundaati. Qulqullinni sochii taasifnu kamiyyuu fi haala jireenya keenya waliin kan walitti hidhame waan ta'eef lammiileen hundi aadaa taasifatanii haala wal fakkaatuun iddoo hundatti qabatamaan hojiitti hiikuu qabu. Sababni isaa magaalaan keenya qulqulluu fi magariisa taateetti wayita jennu iddoo hundatti walqixa hojiirra kan oole miti. Bakkeewwan hafan hedduun jira. Kanaafis bakkeewwan hafan kanneen irratti xiyyeeffannee hojjechuu qabna. Kanaaf qulqullinni ofirraa fi manaa eegala. Akkasumas naannoo ofii qulqulleessuurraa eegala. Sagantaawwan duula akkasii qopheessuun qofa kan hojjetamu otoo hin taane naannoo jiraannurraa kaasee hanga biiroo hojjennutti hojii guyyaa guyyaan hojjetamuu fi aadaa ta'ee itti fufuu qaba. ይሄንን ባህል አድርገን እስከምናሰርጸው ድረስ ያለ እረፍት መስራት፣ ሁሌ መትጋት፣ ሁሌ ክትትል ማድረግ፣ ሁሌ ማስተማር፣ ሁሌ ማስገንዘብ ስራችን ሊሆን ይገባል። Balfi gogaan madda qabeenyaati kan jedhan Aadde Adaanech akka magaalaa Finfinneettis balfa gogaa gara qabeenyaatti jijjiiruun irratti hojjechuun sadarkaa idil addunyaatti ittiin badhaafamneerras jedhan. ደረቅ ቆሻሻ ሀብት ነው። የሀብት ምንጭ ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ በጀመርነው ስራ ተሸልመን ማበረታቻዎች አግኝተንበታል። Balfi gogaan madda qabeenyaati. Finfinneen sadarkaa idil addunyaatti dhimma kanaan hojii fakkeenyummaa qabu waan hojjetteef ittiin badhaafamneera. Kanaaf hawaasni keenya haala balfa gogaa itti dhabamsiisu karaa sadarkaa idil addunyaa eegeen irratti hojjechuu qaba. Waan itti dabalamuu hin qabne akka ittiin dabalamnee fi yeroo isaatti akka dhabamsiifamuuf hawaasa barsiisuu fi irratti hojjechuu murteessaadha. Yeroo waqtii gannaa kanas balfi gogaan gara lageenii seenee balaa biraaf kan nu saaxilu osoo hin taane lammiin hundi bakka jiru hundatti ambaasaaddara qulqullinaa ta'ee naannoo isaa akka qulqulleessuu fi magaalaa keenya dhukkuboota daddarboorraa bilisa taasisuun magaalaa qulqulluu fi miidhagduu akka taasisnu waamichan dhiyeessa.